tutorialiin keenya koorsii moral and citizenship education irratti kan jalqabe paartii kanaani kan goolabamu akkamnaaf jirtu kabajamtoota jaallatamtoota baay'ee kanan sin jaalladhu saba qaltii saba gaarii saba garraamii akkamnaaf jirtu nagaa koodhani waaqayyoof galanni haa ta'u egaa paartii isa dhumaadha jechuudha moral and citizenship education kan laallu har'aan tana hamma yoonaatti waan hordoftaniif dhugaa baay'ee galatoomaa isiniin jedha har'a paartii dhumaa laalleetu kan xumuru waa'ee human right laalla waa'ee mirga namummaa laalla jechuudha paartii kanaani kanaan booda kunoo isinii xumureera jechuudha akka gaaffii keessanitti akka na galateeffattan shakkiin qabu galatan barbaadu garuu akka isinitti tole jechuu kooti shakkiin qabu egaa human right laallee xumurraaf tutorialii faana an obboleessi keessan wallaalaan kun oliyaad baratichaan ture hamma tokko yoo isin gargaarte jedheen akkasittiin tutorialii isiniif hojjedhee isin kanan gargaaraa ture jechuudha yeroo koof waan baay'ee koo aarsaa godheeni baay'isee akkanumatti salphumatti waan hojjetamuun seenaa egaa paartii dhumaatiin human rights dha kan laallu mirga namoomaa concepts and the theories asalatti conceptii fi theorywan laallaa jechuudha theorywan human rights dha wal qabatanii jiran what are human rights barattoota mirgi namummaa maali human rights are basic humanity dhala namaatiif mirgi namummaa kun basic jechuudha bu'uura jechuudha dhala namaatiif they apply to all people everywhere namoota iddoo hundumaa addunyaa kanarra jiraatan iddoo hundumaa jiraataniif apply ta'a jechuudha hojiirra oola human rights kun dhala namaa kan ta'e hundumaaf apply ta'a an understanding of human rights is an important part of our individual status as human beings and of our collective status as members of the global community of humankind baay'ee barbaachisaadha jechuudha waa'ee human rights kana hubannoo fudhachuun yookaan hubannoo qabachuun sababni isaas akka nama tokkootti akkasuma akka miseensa hawaasaa tokkootti global world kana keessatti addunyaa ammaa kana keessatti akka nama tokkoottis akkammoo miseensa hawaasa tokkootti hubachuun baay'ee nu gargaara jechuudha. The Universal Declaration of Human Rights kan jennuun UDHR article lamarratti maal jedha stipulated that human rights belong to every humankind jedha every human being human right kan jennu kun nama hunduma ala namaa ta'e addunyaarra kan jiru hundumaafidha kan ba'e jedha without distinction of any kind jedha itti fufe such as gitani utuu waan tokkoon illee adda hin ta'in odoo adda hin qoodin reesiidhaan sanyiidhaan qomoodhaan osoo adda hin baasin kalariidhaan bifaan osoo adda hin baasin seksiidhaan saalaan osoo adda hin baasin language afaaniin osoo adda hin baasin religion amantaadhaan osoo adda hin baasin political or other opinion ilaalcha siyaasaa yookaan kan biraatiin osoo adda hin baasin national or social origin eessaa akka dhufte biyyaan osoo adda hin baasin property qabeenyaan osoo adda hin baasin hiyyeessa dureessatu hin jedhin birth or other status jechuudha hunduma kanaan osoo adda hin baasin dhala namaa hundumaaf mirgoota ba'anidha jedha boqonnaa isaa lamarratti human right universal declaration of human right jechuudha. Biyyi keenyas isa kana mallatteessiteetti seera addunyaa international agreementidha mallatteessiteetti keeyyata 13 baa dubbifachuu hin dandeessu isaan kun mirgoonni dimokiraasii fi mirgoonni namummaa heera biyya keenya keessatti barreeffaman akkaataa kanaani jechuudha akkaataa kanaani kan isaan interpret ta'uu qaban yookaan hiikamuu qaban jedha jechuudha kanatti bu'uu hin qaban seerri biyya kamiitu human rights are established upon some main principles qajeeltowwan bu'uuraa irratti kan isaan hundeeffaman mirgoonni namummaa kun jechuudha qajeeltoon jalqabaa universality jechuun human rights are universal it is to show their worldwide applicability jechuudha addunyaa hundumaa keessa iddoo dhalli namaa jiru hundumaatti kan apply ta'an kan hojiirra oolan jechuudha universality dhagaaf jennu
qajeeltoon inni tokko universaality ta'uu isaaniiti. Universaalidha human rightiin. Kan biraa inalienable jechuun that means you cannot lose these rights any more than you can stop to be a human being. Inalienability jechuun yoo duute malee nama ta'uu yoo dhiiste jechuun maal jechuudha? You can stop to be a human being jechuun yoo nama ta'uu dhiifte malee jechuun yoo duute malee jechuudha. Yoo duute malee mirgoota kana eenyumaafuu kennuu hin dandeessu, dhabuu hin dandeessu, cannot lose jechuun dhabuu hin dandeessu gaafa nama ta'uu dhiiste yookaan gaafa duute malee qooduus hin dandeessu by the way. Inalienable gaaf jennu qoodullee hin dandeessu, gurguruu hin dandeessu, seel gurguruus hin dandeessu, namaaf qooduu hin dandeessu, dhabuus hin dandeessu jechuudha. Interdependent and interrelated dha kan biraan ammoo walitti dhufeenya walitti hidhamaadha jechuudha. Integrated dha mirgoonni kunneen. Fakkeenyaaf mirga lubbuun jiraachuu qabaattee mirga liberty dhabuu hin dandeessu. Tokko jechuun tokko fudhattee tokko dhabuu hin dandeessu jechuudha. Interrelated dha walii wajjin deema waan ta'eef integrated dha walitti hidhamoodha jechuudha. This is to mean that all rights have equal weight argitanii hundi isaanii mirgoonni namummaa warri jedhaman kun right to life irraa right to liberty hundi isaanii right to think hundi isaanii walitti hidhamoodha jechuudha. Walqixadha faayidaan isaanii akkuma kana. Importansiin isaanii yookaan weightiin isaanii madaala argaa keessa walqixadha jechuudha. And it is not possible for one to fully enjoy and any of his or her right without the others. Fakkeenyaaf tokko dhiiste tokko haala gaarii nan hirmaadha jette nan enjoying godha jette hin dandeessu. Mirga lubbuun jiraachuu nan barbaada, mirga freedom immoo liberty immoo barbaadu jette hin dandeessu. Tokko dhabde kan hunduma dhabdaa jechuudha. Human rights and responsibilities kan biraamu kan laallu jalatti akka sabtoopikiitti human rights dha wal qabatanii itti gaafatamummaawwan jiran. Even biyyi itti gaafatamummaa isheen qabdu laallee gara dhumaarra kunoo ishee kana laallee xumurra jechuudha. Well, human rights and responsibilities. Okay. Human rights involve responsibilities and the duties toward other people and the community jechuudha. Okay, by the human rights gaaf enjoy gootu kan nama biraa seekuu qabda mini. Kanaaf dirqamaa fi mirgaa fi dirqama rights human rights involve responsibilities and the duties dirqamaa fi itti gaafatamummaa ofirraa qabda jechuudha. And toward other people nama biraa ilaalchise. Laalla kun asitti claim right mirgoota jechuudha gosa mirgoota. Well as deebina mirga kee gaaf practice gootu kan nama biraa kan tuqnetti kan nama biraas kabajuu qabaataadha. This is clearly stated in various human rights instruments and the resolutions issued by the UN, including UN Charter irratti Universal Declaration of Human Rights irratti immoo inni kun clearly taa'ee jira jechuudha. Ifaan ifatti taa'ee jira jechuudha. International Convention on Civil and Political Rights kan jennuunis isaan kana keessattis taa'anii jiru jechuudha, barreeffamanii jiru. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights isaan kana keessattis caqafamee jira yookiin tarraa'ee jira jechuudha. Human rights kun UN Charteridha kalamaan isaanii jiru. Inni kunillee Convention on the Rights of Children CRC jechuudha. Convention on all forms of discrimination against the woman CEDAW jechuudha. And the Paris Principles kan jedhaman keessatti human rights tarreeffamanii jiru. As keessatti duty fi responsibilities hundinuu as keessatti barreeffamee jira jechuudha. Duty state duty tokkoon nama human rights kana ilaalchisee dirqamni namaa fi biyyarra jiru maal akka ta'e tarreeffamee jira as keessatti. Categories of human rights.
human rightiin kategorii sadiittidha kan isaan qoodaman. Garee jechuudha. Garee sadiitti qoodamu. Garee jalqabaa first category warri ta'an isaan kanadha. Civil and political rights. Civil and political rights jechuudha. Garee jalqabaa keessatti kan qoodaman. Civil and political rights. Kun as keessatti tarreeffamanii jiru isaan sun. Covenantii kanarratti jechuudha. Waliigaltee kana keessatti. Gareen jalqabaa isaaniidha. The first generation rights jechuudhaan illee waamna. First generation. Which uphold the sanctity of the individual before the law and guarantee his or her ability to participate freely in civil, economic and political society. Hawaasa siyaasaa tokko keessatti siviilii qabeenya ekonomiidha waa wal qabate keessatti akkati birmadummaadhaan akkati hirmaattu mirgoota sii kennanidha isaan sun jechuudha. Civil and political rights first generation right jennaani. Second generation right kan jennuun ammoo social and economic rights. Social and economic rights. Isa kana keessatti barreeffamanii jiru isaan kun immoo. UN charterii kan ta'e isa kana keessatti social and economic rights. Second generation right jennaani isaan eenyu fa'aadha kan makatani social, economic and cultural asuma makuma isaan raawwachuu dandeessu jechuudha. Social, economic and cultural rights jedhamuudhaan konvenshinii kana keessatti separate ta'ee barreeffamee taa'eera jechuudha. Inni sadaffaan third generation rights kan jennuun inni sadaffaan akka isa kana ilaallee itti darbina. Social and economic right kan jennuun includes right to education in dabalata, health in dabalata, fayyaa jechuudha, mirga barachuu, mirga fayyaa argachuu, mirga nageenyaa, mirga hojii, remuneration from trade unions and free association kan hundumaa jechuudha. Associationii tokko waa'ee daldalaa wal qabatee waan akkasii karaa bilisa ta'een uumuun akka danda'amu jechuudha. Inni sadaffaan development and environmental rightidha. Third generation yookaan maqaa biraatiin solidarity jechuudhaan waamna isaan kana. Isaan kunis barreeffamanii jiru jechuudha. UN charter keessatti third generation rights all solidarity jechuudha waamamu. Isaan kaayyoon isaanii yookaan aimiin isaanii maalidha? To guarantee that all individuals and groups have the right to share in the benefits of the earth's natural resources jechuudha. Earth's natural resources qabeenyaa uumamaatti haala walqixa ta'een gargaaramu. As well as those goods and reproductive that are made through process of economic growth, expansion and innovation keessattis haala walqixa ta'een fayyadamu. Economic growth jechuun biyya immoo guddachaa deemtu haala walqixa ta'een fayyadamu. Biyya immoo bal'achaa deemtu. Innovationiin guddinni teekinooloojii immoo dagaagaa deemu haala walqixa ta'een fayyadamu mirga akkasii qaba jechuudha. Dhalli namaa kun mirga namummaati. Solidarity right jechuudha waamna. Third generation or solidarity rights include right to public goods such as the right to development. Guddina keessatti hirmaachuu jechuudha. Environment and peace. The third generation rights are still considered as emerging rights dha baay'ee inni kuni. Reefu ganaa emerge kan ta'aa jiran guddachaa kan jiranidha jechuudha gosti mirgoota kana. Where the rights holders and the duty bearers of the rights include under this category are yet to be identified clearly jechuudha. Jechuun hammayyuu akkaataa ifa ta'een hubatamuudha qabaatu jechuudha. Right holderii fi right bearer. Right holder jechuun mirga warra qaban jechuudha. Right duty bearer jechuun immoo dirqama warra ba'atan jechuudha. Mirga sanaa wal qabatee warra dirqama ba'atanii fi mirgoota sanaa wal qabatee abbaan mirgaa fi abbaan dirqamaa jechuudha. Gabaabumatti baramuudhaaf ammallee emergingii waan ta'aniif emerging right yookaan right mirgoota reefu biqilaa jiran waan ta'aniif ammayyuu ganaa hojjetamaa jira jechuudha hojiin. The Ethiopian human rights system dhumarra kan laallu. Mirga sirna mirga namoomaa Itoophiyaa laalla.
Egaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessattis dhaabbanni mirga namoomaa hin jira mitire. Constitutionii keessas hin jira jechuudha heera keenya keessa. The FDR Constitution classifies human rights as one of its 5 fundamental principles. Akka qajeeltoo tokkootti kan inni kaa'u shanan keessaa qajeeltoo 5 of keessaa qaban jenne heera constitutioniin biyya keenya. Qajeeltoon jalqaba maalidha? Popular sovereignty dha mitire. Qajeeltoon jalqaba dubatti deebinee ilaallu. Qajeeltoon jalqaba popular sovereignty keeyyata 8 irra isa jiru kan constitutioniin of keessaa qabu jechuudha. Itti aansee supremacy of constitutionalism and constitutional supremacy, sanctity of human rights. Qajeeltoo tokkodha jechuudha inni kun pirinsipilii tokkodha. Keewwata 9 heera Itoophiyaa keewwata 10 keewwata 10 keessa kan jiru kun human rights dhaan wal qabataa jechuudha. Achii ka'eetu kan inni 33 isaanii kan tarreessu jechuudha. By the way 33 isaaniitti ammas keessatti human rights jedhuudhaan qoodu jarri warri UNA. Inni kan keenya democratic rights fi human rights itti adda baaseera constitutioniin. Garuu achi keessatti gaafa ilaaltan bakkuma tokkotti human rights jedhee qoodee democratic rights. Well, inni philosophy biraadha achi naan amma. Kanaaf akka fundamental principle tokkotti human rights qoodee jira jechuudha constitutioniin FDR. That human rights and the freedoms emanating from the nature of mankind. Dani kan imaaneeta godhu yookaan kan inni burqeessaa jechuudha mirgi fi birmadummaan dhala namaa kun nature of mankind. Namummaa dhumarraa waanuma nama taate are inviolable jechuun kan sirraa hin fudhatamne kan hin gurguranne maal jechuudha inalienable and that the human rights of citizens and the peoples are respected. Kanaaf mirgi dhala namaa mirgi lammiilee mirgi namaa kabajamuu qaba. Sababni isaas inviolable kan sirraa hin fudhatamne kan dhabuu hin dandeenye kan gurguruu hin dandeenye kan namaa qooduu hin dandeenyedha waan ta'aniif mirgoonni kun jechuudha. The Constitution further empowers all federal and state legislative. Hundi aangoon mootummaa federaalaas ta'es seera tumtuun jirti minire federaala sadarkaa federaalaatti sadarkaa naannootti seera tumtuun jirti. Seera raawwachiiftuu executive jira, judiciary, seera hiiktuun jira. At all levels with the reasonability and the duty to respect and enforce the constitutional provisions of human rights. Kanaaf qaamonni kun hundi isaaniitu kabaja mirga dhala namaatiif dhaabachuu akka qaban empower godha. Isaan dirqisiisa aangoo isaaniif kenna jechuudha. Akka kabachiisa mirga dhala namaa jechuudha. The Federal Constitution has established a national human rights. These rights cover civil and political rights jechuudhaan artiklii 14 hamma 38 tti teechisee jira jechuudha. Civil and political rights jechuudhaan socio economic rights jechuudhaan immoo 41 fi 42 irra kan jiran teechiseera. Group rights kan jedhaman immoo kunoo 39 43 44 isaan kun group right jedhamuudhaan kan qoodamanidha. Akka kanatti qooda Federal Constitution jechuudha. Ifatti miti garuu isin hemmoo qo'attani malee jechuudha. Inni adda baasee group right maal jedhee socio economic right jedhee addatti isiniin qoodu heerichi. About 1/3 of the Constitution is devoted to ensuring fundamental rights and freedoms. 1/3 jechuun keewwata meeqa jira Federal Constitution keewwata 106 minire 106 keewwata 106 kana keessa tokko sadaffaan kan inni devoted godhu human right irratti democratic right fi human right jedhee bakka lamatti qoode malee mirga namoomaa irratti jechuudha. About 33 articles jechuudha. Artiklii 33 ta'a mitire tokko sadaffaan 106 artiklii 33 naannoo sana ta'a. Kuni
hundinuu kanaasa waa'ee mirga namummaati jechuudha. Federaal Constitution yookaan heerri mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Rippaabilikaa Itiyoophiyaa jechuudha. Kuni boqonnaa kana keessatti waan laalleedha. Waa'ee human right ilaallee, mirga dhala namaa, constitutionii fi constitutionalismii ilaallee, waa'ee dimokiraasii ilaallee boqonnaa kana keessatti jechuudha. Human right just kun samariidhaaf hima keessan ilaaluu dandeessu yoo barbaaddani. Xumurree jirraa mitire yaa amanuu hin dandeenya garuu xumurree jirra dhugaa isin jedha xumurree jirra kun chapter 5 ulfaadhaa galatooma mamiira keessan gallu tutoriyaaliin koorsii moral and citizenship education haala kanaan haala milkaa'ina qabuun xumurree jira. Waan hafoo jiraate isiniifin hojjedha yeroo biraa ilaalee rakkoon qabu gaafii naa barreessaa koomentii jalatti yaadoo qabaattan waan akka waan dabalataa egzaamiiwwan adda addaa yoo barbaaddan isiniif hojjechuun hin danda'a jechuudha yeroo argadhetti. Amma dhumaatti waan hordoftaniif immoo guddaa galatoomaadha. Miidiyaa keenya miidiyaa dirree barnootaaf haaraa warri taatan subscribe gochuu akka hin daganne please. Ammoo karaa telegiraamaa illee join gochuudhaan hordofuu hin dandeessu. Meeshaalee barnootaa odeeffannoowwan barnootaa wal qabatu fa'aa argachuu dandeessu karaa sana. Akkasuma immoo beekumsa waliigalaa waan akkasii kan achirra tola shamatachuu hin dandeessu jechuudha. Just join godhaa, share godhaa hiriyoota keessaniif nama fayyaduuf share godhaa ofitti hin ta'inaati. Galatoomaa gaa. Ciao.